نتطلع إيش أن جالسة وكون دقتني مو مامينا سمان جالسة وكون دقتني atoo gidduu dhaabatanii dassi biloon nyaata. Akkasii mushurraa taatan kaatan dura buusee hime kaleessa shaadaa qabatteetti tokko qorataas shaadaa qabsiiseen jira shaadaa gaafan jedhu obbolummaadhaan jechuudha. Obbolummaa dhugaa ta'e qalbiin cabe oolanii ijji wal fudhaa deemaa achi xumureen jira. Dhiqaa balleessa qorataan jettee. Qommu kayyifan cufadha naata dubbii isaanii naan. Kanaafiyyuu egaa ilaalcha kanarratti ilaalcha kan qabda. Hayyee. Ilaalcha kan qabda. Jaalallee qabdu darbitee nama biraa keessummeessuu akkamitti ilaalta? Tu tokko siin fuudha. Dhagee yoo bika kanatti amma wanni kee guutuun dhageetiin jira. Yoo biqilaan bootaa duraan naa kan nu ture san jaalala duraan naa kan nu ture san yoo hin jiraanne yoo hanqinni jiraate keessa caaluu yoo dhufe inni chumatti hafee keessa caaluu wajjin hin galaa jechuudha. Erga maamee mallattee maamee tura nan gaafatini si gaafadeemi na gaafattee bara laal ani amma waa'ee maameetis waa'ee namta kaasuun kaasiin akka gaafiin na gaafattee akka gaafitti dubartiin kamiyyuu taana yoomiyyuu fuulduraaf hin siimaan fuulduraaf atis yoo jaalachuuftes yoo ganaas jaalachuuf yoo maatiillee qabaatte yoo jaartiillee qabaatte waan takkaan siimu akka gorsaatti akka mataa biyyaatti sirra beekee osoo hin taane akka dubartii ilaalcha dubartii teessimu. Dubartii jechuun kunuunsa feetii, bootaa barbaaddii, jaalala kennuufi feetii, bakka yeroo hunda nama isii faarsu feetii, nama isii jaalatu feetii, waan adda addaa feetii isin waan dirgimii waan adda addaa waan babbareedaa jaalatti. Nama isii adda barbaaddii, jaalala adda addaa barbaaddii, isii hojjeta taatu isii dhageeffachuu barbaaddii, nama isii dhageeffatu. Feetii si galee bootaa kennuufi feetii yoo yaanni itti jiraate yoo yaanni maatii itti jiraate isin isaa hojjetaate yaada isii dabarfachuu yaada isaarraa fudhachuu yaada isii kennuufi barbaaddi si galee san waan ta'eef jechuun waan dubartiitiin siime malee akka inni bakka kanaan keessa quban qabamummaan dhufee akkuma isiniin dhageeffachaa jira malee naannoo akka gaafiitti hin deebisaa jira akka mataa fuudhaniitti siime. Keessattuu akka barnootaatti warroota nama jaalalaan qabamanii jiranuu fi warrootan jaarsotii yookaan jaalalleen jaraa xiqqoosii akkana urgufaa jiru gizee tokko sin jaalladha jedha gizee tokko immoo yaada mataa jaraa guduunfu warratti himuu fi barnoota guddaa dabarsitee gamanumaan warra jala jirtan namoonni 90 kuni tarii yaada sirraa waa barattu jedha. Biqiltuu sittan deebi'a egaa mushurraadhaati. Amma gaa jireenya keessan gara fuulduraa kanaa egaa fakkeenyaaf amma jechoota biqiltuu irbaata nyaatteettaa? In dabbare akkuma na dabbare gurbicha haasaansaa. Bishaan dhugdeettaa bareechite bishaanis dhugi irratti. Suuta baasaa ofirraa. Suuta baasaa namticha kana ofirraa. Ishi lubbuu of eeggadhu yeroo teessummaa of eeggataa ta'i gombarirraa. Ofi bakka amma. Kabbaadha. Ayyee maammee argitanii amma mallattoowwan kanaa waan shakke maammee dhiifama maal shakkite hin jedhin. Dees maali suutaan baatu ofirratti beektee kullani baa muudii dhumaan baa suuta. Gisee tokko natti dhufa akka ergama wayii jedhe gurbaa wayii sii galee. Lama taanii waliif walalleessan. Fasiinati siidhaa qabdu kun yoo akka kana oovarii ta'a dhufe. Sabbaa giyyaa. Amma dhiibbaa sittuuma amma hunduun si dhukkubaa jira mataan si dhukkubaa jira bishaan nyaata. Namtichi nannagoo sabbaa giyyaa lixaa eemni maqaansa maal gochi dhuftee dhiisi maanguddoodha ati ba'i keessaa taphatanii ijoolleedha wal janajjanaa yeroo dhiisi aasaa kee jibbeetu waa nyaatteetta waa dhuddeettaa bishaan dhuddeetta asiira dhuddeettaa jedhanii gaafate aasaa kee sirkatti jibbee dhiisi gurbaan dhiisi ba'i maalii dubbii ijoollee keessa maalittuu gadin tees maalittuu gita keessan hin barbaaddatanii haa taphatanii walaa fuudhanii wala janajjananii nama irraa nama sadaffaan jaarsummaan hin barbaachisu. Maaltutti fide jiru suutatu ofirraa baasanii calluma jedhaniitu gad darbanii bareeda kabbaadha.
miti akka jiru guru la itti kuufee bakka ammaaraaji biraan qabu bar qorataan itti kuufeera gaafa siin jaallattu itti kuufeera jaalala sii laaffiseera ani immoo dhufeetan bakka inni itti gate sana lafaa kaasee intala kan inni barbaade qorataan kan inni barbaade yeroo hunda qalbii cabdee akkasiin isuma kadhataa ooltu barbaadde garuu ani immoo yeroo mucaa kanarraa imimmaan haqee jaalala kenneef intalti kun gammachuu argattu haaraatti deebi'ee jaalalli qabee kun ammoo sis hiriyaasaa taatus kana fudhadhaa liqimsaa kana liqimsaa mucaan bagarraa fudhatte jaarsummaa argatee jedha ammas takka turee numan qaba yoo wal qixxee dubbachuu baatte kunoo faamiliin natti maru yoo wal qixxee dubbachuu baatte ammas annan dubbadha Ayyee galatoomii muyitii qaba. Duraan dursaa an akkatiin shakkinee bakka biqiltuun jirtutti kaleessa akkuma kee kanaa qorataa waamee har'a booda obboleettii kooti jedhi malee waa'ee ija jaalalaatiin kan ilaaltu yoo ta'e dogongorteetta. Siigalee kunoo biqiltuunis jirti namoonni kaleessa teessanii nu daawwataa jirtanus garuu wannan mormii achi keessatti an obboleessisaa. qorataan gowwaadha itti ijoolleen koomintiidhaan anaamne. Maamina keessa. Muhit goote. Wayye ko lubbu wayye. Muhit goote biqiltuunis namti. Telegiraamii seenaa al tokko. Ishi lubbu ko argeen jira sadi siifan maraadha itti miti argaan jira. Rabbiin maal ijoollee koo maal jaarsummaa kiyya kana anaafati jirraa kuulana naafati mul'annaa namatti qoy kaartoonii wayi fakkaan namoota. Muhit sin godhani dhiisaa baarraa. Brabaa bakka. Abu wallahi nama raajjetanii sin godha. Maraadha malee maagin dolitti. Wanni wannas ta'aa jiru kun nama mookaa. Tiriisee kolfee wallahi. Haala rakkoon qabu akka bareeda jiran lakkii haa jabaatanii dhiisii jajjabeessuu qabnaa nuti manguddoodhaan Irraa bu'aa isin wal manguddummaa fuudhaa. dhufnee dhageeffachaa jirra isaa. Isin atiif kuulanii walitti darbaa namtichoo. Maaliin jedhe gaafuudhaan kun amma jedhe xiqqoo yaada kaasan asumaan sitti. Maaltu rakkisee namtichoo. Har'a booda kana ta'an jedheen. Kayoo siin kufte bakka siin kufte wal qabu. Kun naqee jaartiin bashannansiisu maal hojjetaasi? Bakka inni kufee si wal qabduudha malee siin jaalladha jecha coggaarraan na lukka'aa jira hirribni qabu abjuudhaan dhufta waan jedhuuf dileet of keessaa godhi kanarratti jaallattu amansiisee tan jira. Har'a immoo gaa wannani gara maammeetti dhufe komii akka guumaashootti wannan irraa qabu kara tokkoon soddaadha kara tokkoon obboleessa kara tokkoonis immoo dhiiga ammoo uummata kanarratti shakkiin inni qabu gara fuulduraatti agam tokko amanamummaa soddoota isaa kanarraa qaba. Awwannani isa gaafadhu amanamummaa agamii qaba soddoowwan isaa kanarraa yoo inni shakkuu kana booda ani ijuma biqiltuu ilaaluunan akka soddoowwan kan kootii akka obbolaa kootii tan kabajee fuudhee deemaa yoo inni jedhe inni samma qulqulluudha yoo kanan ta'in jechuudha biqiltu. Maal jechuudha. Qorataan dhaggeeffachaa jiran dhaqeen qorataa laalee dhufaa. Sirraa fudhatee kaa gurbaan naanti. Qoratanii miira keessa jira. No miira keessa hin jiru maaliif? Jirta maa dhokattee dhaggeeffataa? Anu koominti ijoollee ilaalee nufi maa dhokattee dhaggeeffatta? Jara achitti waa barreessanii as dhufan biloo kaayirasitti. As dhuftanii achi hin deemina. Naanna bilootaare nan deema gooftaa koo taa'e gooftaa koo deeme jechuun biloo kadhe maaliif barreessu nan dhokadha. Dirqama isii jaallachuuf isin kadhachuu isin intinaa jechuu nan barbaachisu hadha kotti yoon jedhe bakka waametti dhufti amantii guutuun irraa qaba. Kanatti naa qabattee mucaan kun nu malees intala kana argachuu danda'a jettee amantee wal qixa muruu qabdaa jechuudha waan jiru akka jaarsummaatti. Egaa akka dubbadhu jettee ani obboleessi kee
yookaan obboleessisii wannan si gorsu akka gorsaatti maammee biqiltuun egaa si jaallatti wal jaallatta ilmoo keessan isa hangafa maqaa yookaan atuyyoo suni moggaasala jaalala keessan irraa kan ka'e isinii galee yaa'usaa maaliif yoo jettanii jaalalan siif qabuu fi biqiltuudha qaburraa kan ka'e tokkummaaf qorataadhaan walii gallee maqaa ilma keessanii hangafaa sadarkaa moggaasuu irrattuu mari'ataa jira jaalalli nuti. OMG kabbaad. Dhiifama sagalee. Maa kofaltare. Iyyuu nuti jaalalli nu isiniif qabnu jaalalli nu maammeedhaaf biqiltuudhaaf qabnu yoomiyyuu nu keessaa hin jijjiiramu yoo wanni fedhe dhufe. Abbaan fedhi maan ta'ini. Firii qorataa itti ijoollee. Kallattii fedheen kallattii lafa yaaduuti yoo dhufee jedhe hin keessumne. Bilbila kaasaa. Garuu yoo jaartii sitti dabalte deemaa ee. Obbo. Rakkoo Gaash. rakkoo tokko uumte Obbo deemaa sun. jennaani namatti himattu dhabdee sii galee. Obbo maal jitan. Intala keessan kana naa gorsaa jettee namatti himtu dhabdee dikka dhuftee yoo har'a lakkisin hin barbaadu kallattii fedheen intala kana argachuun qaba. Harka koo jirti. Yoo jette akkuma jaalalli jiru egaa arrabaa ilkaan wal ciniinaati gaafan jiraatan bultii keessatti naa gorsaa yookaan ilmaan kan koo kunnattee eessummaan si'a ilaaltu obboloo tan haadha si'a ilaaltu gaafa jettu keessatti yookaan nurraa adda baatuuf ta'e dhiibbaa sittuu masa kana qabxii keessatti naa qabadhu. Itti dabalee qorataa. Shakki an silaa jaarsi waan balleessu beeke. Itti dabalee. Yooma ollaa bunaa taaneyyuu. Itti dabalee. Maal kuullee mee waan kana haasa'e mee xiqqoo siifan dabarsaa mataan naawweera jedhe kun ergamaa qabeedhaa. Bakka kuullee ogguta al tokko qofa kuullee waan reefu sannaa jee yoo dhugaan obboleettii xiyya taate waan reefu an jee naan jee wallahi sin beeku kuullee kana booda sin beeku yoo ammanaa jechuu baatte ana beektaa mi'ati anaami namni ati beektu. Waan reefu miti kiyyaan way wal beektaa kanaan dura kiyyaa way beektaa way wal beektaa ni ati. Ana beektaa miti anaami kasi fayyadu saniifuu gama kiyya jirta kun gurbaan adda agartu gumaan kara isa sanii dubbatu jira bari in agartu kun guyyaa adii saniifuu atis naa dubbadhu waan irreefu jee naa jee yoo dhugaan akka inniin saahiba isaati rifachuu jiru kanatti yoo naa rifatte akkas naa jee hanqanumaan siraa barbaada wallahi maqaan isaa qorataa akkasii biqiltuu kun amma naa jee ammaan barbaada. Jaarsummaa. Na dhageeffadhu. Kuulee. Yeroo. Wallahi yoo dhowwiten ta'u wallahi guman ta'u. Dhageeffadhu maamee rakkoon qabu dhageeffadhu ni haasee waan inni naan jiru. Gaggaarii isaa qofa haasa'u jira barkuullee nagartu. Aha waa'ee isaa. Gaaromina isaa qofa haasa'u jira bar isa saniifuu ati waan ansin jee san jee qorata ati waan ati kunuunsuu naagalee jira muitu godheeti na dhagaye waan jettu ni qabda ati waan jettu ni qabda. Ana ayyee kuullee anamma qoye kuma kanan shakkaa jira. wallahi kuullee yoo atin jenne hin ta'u. Lakki haasoo kara biraa qabuu deema si boodaa dubbatu wallahi. Ni dhageeffadhaa dhageeffadhee waan inni Ayyee. Namticha kana narraa baase yookiin hin deemaa yookiin namticha baase. Tuman akkana si jaalladhi natti na kennuu fi gurbaa. Hin deemaan. Ayyee maal jettee siin dhageeffadhaa seeme maal jechuu feeta? An jalqabuma intala nama guddaa akil qabeetti ulfaattu intala sabbeenummaa dhugaa si keessaa mul'atu. Akka jaartii isaatti naasa'u maal ta'u dansa fidee? Kennitu ta'uu kan ta'e jalqabuma dubbii keetii irraa kaasee. Obbaatu. Garuu as keessatti wannan sin jechuu barbaade
wanni qorataan maal siita? Qorataan akkuma isaa naafis obboleessa. Akkuma jalallachuun anaaf ta'u. biyyi isaa Anaaf eessa? ta'u. Inni sana obboleessa. Qorataan isaafis tokko yoo ta'e akka hayni karaa murutti muruu qabda malee karaa inni murretti muramu. Karaa qaajila ta'e. Jecha nama haasaa oole keessatti atamma fakkeenyaaf akka tibeettaa gaala nama taate jalqaba sitti meeshaa. Yoo qarshiin siifannee jiraate qorataan karaa haqaaf muru qofa boru qabiitee kophaa ciista waan ta'eef karaa hayni mure qofa jala deemu qabda. Wanta kan hin bitamtuun boodanii hafti. Biqiltuu dhagaidha. Biqiltuun dhaga'u jirti. Amma waan tokko jira. Atis biqiltuu taajjira. Jechoota kana amma hubachuu as keessatti. nan deema yoo naa ta'e nan deebi'ee dhuma malee